بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوليوان إسلاما bakka jirtanitti salaamtaan kiyya isin haa qaqqabu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh isiniin jechaa mee waan xiqqoo irratti waa wal yaadachiisa. Har'a kan ilaallu jechuudha maturree waa'ee tawbaa gara rabbii deebi'uu jedhu irratti waan xiqqoo ishee waan daqiiqaa tokko kan laman guunne wal yaadachiisne jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal jedhaa? Qur'aana isaa keessatti yaa warra natti amantan tawbaa qulqulluu gara kootti deebi'aa jedha jechuudha. Ammas ergamaan Rabbii sallallahu alayhi wa sallam maal jedhanii? Wallaahi inni la atuubu fi yawmi akthara min 7 marra. Ani rabbitti kakadhee guyyaa tokko keessatti yeroo 70 oliin gara rabbiitti deebi'a. Araarama gara rabbii deebi'ee araarama gaafadhaa jedhan jechuudha. Ergamaan rahmataa yeroo 70 ol hadiisa biraa keessatti immoo yeroo 100 jedhan jechuudha. Ergamaan rahmataa kan badii takka illee hin qabne yeroo 100 araarama rabbii isaanii gaafatan jechuun aniifatoo yaa obboleessa, aniifatoo kan waan meeqa balleessaa oolu, kan waan meeqa arrabni keenya kan wanjala malee dubbanne, gurri keenya kan wanjala malee dhaggeeffanne hoo meeqa yoo deebine gaariidha, meeqa immoo deebi'aa jira. Ofuma keenyaan of haa gabaggamne jechuudha. Kanaafuu gara rabbii kan keenyaatti deebi'uun dirqama jechuudha. Tawbaadhaaf immoo ulaagaan tawbaa mee nam tokko tawbachuudhaaf maal isa barbaachisaa? Tawbaan jechuudha akka ulamoonni islaamaa kaanii jiranitti ulaagaalee gurguddoo 3 qaba. Yoo wanjalli sun badiin sun badii rabbii fi garbicha isaa gidduu ta'e, yoo badii ilmaan aadamitti hin rarraane ta'e ulaagaa 3 qaba jechuudha. Isa keessaa tokko badii sanarraa buqqa'uudha, hojjechuu dhiisuu, dhaabuudha jechuudha. Badii sana dhaabuu, hojjechuu dhiisuu lammaffaa waan kana hin hojjedhanii murachuudha. Inni lammataa ammoo ayyandama itti gaabbuudha. Hojii sanatti maaliifan hojjedhe, ani akkamittiin kana hojjedhe jedhanii gaabbuutiyyuu ulaagaa sana jechaadha. Kanaafiyyuu hojii tokko tawbachuudhaaf dura waan sana dhiisuudha, gaabbuudha. Inni sadaffaan immoo murachuudha jechuudha. Lammaffaa akka ittiin deebine jala murtee murattee qabachuutiyyuu tawbaa jedhama. Yoo immoo ilmaan namaa ilkaan haqa namaatti kan irraatu taate 4 guutti jechuudha. Inni 4ffaa sun maaliidha jennaan abbaa haqaa sana afuutii siifachuu, aafii irra barbaadu, nama sana akka inni dhiifama siif godhu gaafachuu yookaan akka haala inni ittiin dhiifama siif godhu barbaadu haala mijeessuu jechuudha. Yoo haqa namaa ta'e haqa sana deebisuu, yoo hamii ta'e akka inni afuutii si jedhu gochisiisuu. Kanarraa kanaaf jechuudha badiin sun akkuma jirutti nurra jiraachuu danda'a. Kanaafiyyuu yaa ummata islaam badii kan keenya irraa tawbachuun dirqama nama hundaati. Dirqama kan keenya jechuudha. Wallaahi ergamaan rahmataa akka sanatti tawbatanii kan wanjala hin qabne kan rabbiin wanjala isaanii waan ati hojjettee dabarsee fi waan ati hojjettullee si dhiiseera jedheen akka kanattiin tawbatanii aniifatoo yaa obboleessa. Kanaafiyyuu jechuudha tawbaa gara rabbii kan keenya deebi'uun dirqama kan keenyadha. Warra waan dhageen fayyadama rabbiin haa godhu. Warra tawbaan isaa irraa fudhamtu rabbiin haa taasisu. Kana jechaa har'aaf kanuma walitti dhaammannaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.